Akka namatti tola baay'ee natti qabbanaa dhugaa dubbachuun baay'ee tokko natti tola. No akkasittiin jechuudha haga inni jeelii baasee sirriitti bilchaatutti haala kanaan jechuudha. Harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanaal Abeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan golaaf mandara jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaalatamtoota akkasumas kabajamtoota maatii chaanaalii kiyyaa anaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jechuun jaaladha. Warri haaraa taatan subscribe godhaa akka yeroo hundumaa notificationin isin bira ga'uuf jechuudha. Akkasumas immoo warri dura maatii taatanii jirtan immoo subscribe akka gootanii jirtan nan beeka, like godhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha rifeensa keenya yeroo gabaabaa fiilii qulqullina isaa nageenya isaa eeggachuudha. Akkasumallee akka rifeensi keenya hin bubuqqaaneef jechuudha. Namoonni baay'een rimeediitii tooftaalee mana keenya keessatti fayyadamne akka rifeensa keenya kunuunfachuu dandeenyu baay'een keessan akka amantan abdiin qaba. Namoonni keessan dhuftanii galatoominaan jettanillee ni jirtu. Ani kunuun isinii qopheessee fideetii dhufeen jira. Kunuun ni argitu jechuudha. Waan ajaa'ibaati baay'ee tokko namatti tola. Jeelii ajaa'ibaa kana isinii qabadheetiin dhufeetiin jira jechuudha. Egaa hordoftoonni jaalatamtoonni kiyya immoo hiriyoota keessaniif share gochuu akkasumallee subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa na wajjiniin ta'a maal akkan ejjedhee maalirraas akkan ejjedhee deemnee wajjumaan ejjennee itti fayyadamna. Turtii gaarii na faana taasisa. Amma kunoo warra na barbaachisan guyyaa har'aa ani isiniif qabadhee dhufe tokkoffaa irratti jechuudha. Kunoo hin argitu abishiidha. Abishii yookiin immoo sunqoo jechuudha. Sunqoo yookiin immoo abishiidha. Akkasumallee immoo jechuudha talbaa baay'ee namaatillee waan beektani'a. Talbaadha jechuudha. Haala kanaan talbaa mana keessaa akka qabdan waan qabdan irratti jechuudha. Darbee immoo ruuziidha jechuudha. Namni baay'een keessa ruuzii hin wallaaltanii warreen kana jechuudha. Kallattumaan biridistii qulqulluutti naqadha walitti jechuudha. Birdistiitti bakka tokkotti naqxu jechuudha. Haala kanaan bakka tokkotti naqxu hamma isin nagaa jettan jechuudha. Akkasittiin egaa erga akkas gootanii waliin kun akkasittiin waliin akkasitti sadan saatillee jechuudha. Haala kanaan akkasii hedduu bareeda jechuudha. Kun akkasittiin erga akkas gootaniiti bishaan ho'aa itti naqattu. Bishaan ho'aa masaa itti naqadha. Samboodee qabbanarra geenye walumaan ilaali. No akkasittiin jechuudha haga inni jeelii baasee sirriitti bilchaatutti haala kanaan jechuudha. Hundi isaallee jechuudha amma jeelii baafachaa jira. Haala kana argitanii jeelii ta'aa jira jechuudha. Jeeliin isaa wal harkisaa jira jechuudha. Toshitanii totochooftu furdachaa jira amma baay'ee furdachaa jira. Baay'ee bishaatee jira waan ta'eef. Haala kanaan erga inni akkasittiin bilchaatee hanga daqiiqaa 20 ol irra tursitu jechuudha. Daqiiqaa 20 ol. Jeelii amma inni ta'u tamma inni jeelii isaa baafatutti jechuudha. Egaa ani kunoo kana fakkaata. Amma baaseetiin jira jechuudha. Ho'aa wal harkisa kunoo haala kanaanii baay'ee wal harkisa jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdu? Ani dafeetiin calala jechuudha. Baay'ee wal harkisaa jira. Asittiin nan calala kudha kanatti harki koo tokkodha waan ta'eef kanatti calala ho'aasaan calalaa jechuudha. Sababii ani ho'aasaa calaladhuu fi wanti jechuudha. Shamoo yoo qabbanaa'e wal isin jalaa hin gadhiisu. Yoo qabbanaa'e jennaan kan taree jennaan siniin calalamushi jee. Kanaaf daftanii ho'aasatti calaltu innu isa booda ofii masaa jeelii ta'a jechuudha. Gara jeeliitti jijjiirama. Wanti adiin irra keessa jirtullee ofuma ishee calalamti jechuudha. Bishaan isaa ani ka barbaadu bishaan isaati waan ta'eef.
argitanii nama jeelisaan barbaada waan ta'eef baay'ee wal harkisaa jira. Baay'ee wal harkisa jechuudha. Yeroo inni wal harkisu namatti hin tolu. Inna haala kanaan jechuudha hin qabbaneessitu kunu hin qabbanaa. Walumaan qabbaneessinee qabbanaa'ee dibadheessillee isin argisiisa jechuudha. Baay'ee kan taraadha. Zayitii itti dabalullee jira jechuudha. Kunoo zayitii ani itti dabalu zayituun yookiin immoo orgaanik olive oiliidha jechuudha. Isin han barbaadan zayitii barbaadan itti naqachuu ni dandeessu. Ani garuu ammaaf kunoo kana itti naqaa jechuudha. Hamman naga'a jedhee amman natti tolu amman barbaade itti naqaa jechuudha. Haga rifeensa keessanii isintu beeka waan ta'eef akkaataa rifeensa keessanii ilaaltanii haala kanaan itti gootu yeroo qabbanaa hukuma isaa jeelee ta'a waan ta'eef haala kanaan miiksi gootu. Zayitii yoo zayitiin qabaannes okay rakkoon qabu jechuudha. Akkasiin dibadhee walumaan illee itti fayyadama isaa waliin ilaalla jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Hedduu namatti tola jechuudha. Kunoo amma wajjumaan ejjennee qabadhee ufeetiin jira walumaanis dibannee ilaalla jechuudha. Turtii gaarii akkana faana taasistan walumaan dibanna. Isiniin jedha egaa akkuma beektanii rifeensa kiyya kunoo yeroo hundumaa rifeensa koo lamatti hiruun jaaladha. Haala kana akkasittiin hira jechuudha. Baay'ee yeroo hundumaa bakka lamatti hiran. Akkasitti hiree bakka lamatti jechuudha. Asiin akkasitti egaa bakka walitti hireetii wajjumaan dibna. Kunoo as godheetiin jira. Asiin illee lamatti hira jechuudha. Amanan dibadha jechuudha. Egaa walumaan dibanna. Baay'ee jeeliidha jechuudha. Jijjiirama yeroo gabaabduu keessatti argachuu dandeenya. Yeroo dibdan keessa isaatiillee dibuu qabdu jechuudha. Wayyaa keessan eeggannoo gochuu qabdu. Akkam namatti tola. Baay'ee natti qabbanaa dhugaa dubbachuun baay'ee tokko natti tola. Masaajiin barbaachisaadha. Yeroo hundumaa masaajii godha. Yaa uffata keessan xiqqoo uffanni keessan xuraa'uu hin danda'a. Rakkoon qabu. Dirqama haa. Akkasiin keessa isaa tolchitanii dibdu. Harka keessanillee keessa galchaa. Kan isin fayyadu yoo keessa galchitanii irra caalaa jechuudha hanga qarqara isaatti.
akkasii. Asiinillee akkasuma jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha laata. Baay'ee nama maraara dhugaa silaalaan. Akkasii. Gitanii toshitanii akkasitti masaajii gootu, masaajii godhee siif deebi'a. Kunoo amma xumura'eetiin jira jechuudha. Wallee naafne. Akkasii. Akkasittiin jechuudha. Akkasii. Akkasii. Akkasittiin. Argitanii. Kana fakkaata. Egaa erga akkas gootanii jechuudha. Harka keessan irraa godhattu. Akkasitti jechuudha. Saayitii tokko. Erga akkasittiin pilaastikii barbaadan ofitti iffinni gootanii saayitii tokko ofirra tursitanii jechuudha. Bishaan qorraas hin taane, ho'aas hin taane, giddu galeessaan yoo miiccattan guyyaa muraasa keessatti rifeensi keessan laslaasaa ta'ee rifeensi keessan jijjiiramuu ni danda'a. Laayik gochuu hin dagatina. Amma turtii biraa walitti deebinutti nagaan naa tura. Isin jaaladha, isin kabajaa. Turtii gaarii.